Sooressaa nagaa kennaa Waaqa guddaa abbaa uumamaa galanni isaaf ta'u. Bu'aa bayii jireennaatii fi haala qabatamaa jiru hundumaa keessatti Waaqa mo'ichaan nu jiraachisu Gooftaa abdii hegeree teennaa ta'e maqaa isaa ol qannee leellifataa dubbii isaa jiraattuu waliin qoodannaa yoo iyyaasiniin jedheera. Arjummaa fi nageenyi Yesuus Kiristoos isiniif fakkanu. Ani obboleessa keessan gammachuu Dubee Bonayyaati. Dubbiin Waaqayyoo an qabadhee isiniif dhufe mata dureen sanyii dansaa facaasiidha. Sanyii dansaa facaasi. Ergaa tana argachuuf dubbii Waaqayyoo keessaa ergaa gara warra Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 haga 9 waliin dubbifan. Galaatiyaa 4:6 lakkoofsa 7 haga 9. Akkas jedha maqaa Gooftaa Yesuusitiin dubbisa. Hin sobamina, Waaqatti funnaan hin dhaabanu. Nami waanuma facaase haamata. Nami akka fedha fo'ii fi facaasu fedha fo'ii fi irraa du'a haamata. Nami akka fedha ayyaanaa facaasu ayyaana irraa jiruu bara baraa haamata. Yoo abdii kutatuudhanne yennaan haama'aa yoo geette waan walitti qabannuuf hujii dansaa hujiisa medadhamnuutiidha. Hujii dansaa hujiisa medadhamnuutiidha. Kutaan kun nami waan facaase akka inni haamatu nu barsiisa. Hin sobamina, Waaqatti hin murganu yookiin funnaa hin dhaabanu yookiin Waaqatti hin qalladanu jedhee jalqaba. Nami waanuma facaase deebisee akka inni argatu nutti hima. Nami akka fedha fooniitti facaase sanyii facaasu fedha fooniitiin yoo facaase fedha foonii irraa du'a haamataa nuun jedha. Nami akka fedha ayyaanaa facaasu ayyaanarraa jiruu bara baraa haamataadha. Sanyiin foonii midhaan isii du'a. Sanyiin afuuraa midhaan isii jiruu bara baraati. Yoo addii kutatuu dhabne yennaan haama'aa yoo geette jechuun yeroon sanyiin faca'isuun ittiin haamamuuf dhaqqabu yoo geette waan walitti qabannuuf hojii dansaa hujiisa medadhabnuutii nuun jedha. Maarree kutaa amma dubbifanne kanarra dhaabannee mata duree sanyii dansaa facaasi jedhu kanaan yaada Waaqayyoo waliin qoodanna. Maalummaa sanyii fi midhaanii dursinee laaluuf yaalla. Adeemsi facaasuu fi haamuu isa kana nu hubachiisa jedhee amana. Ka facaafamu sanyii yoo ta'u, ka haamamu ammoo midhaan yookaan bu'aa sanyiiti. Qotee bulaan tokko midhaan galfate keessaa sanyii yeroo itti aanu facaasu addaan baasee qabata. Yoo waqtiin facaasaa geettu ammoo baasee facaasa. Wanni inni facaasu sun ganna sanyii muraasa qofa ta'a. Bona garuu midhaan dachaa baay'ee irraa galfata. Sanyiin ka facaafamtu yoo ta'u, midhaan ammoo bu'aa walitti qabamu yookiin haamamudha. Jireenya namootaa keessatti adeemsi kun akka raawwatamu nuuf mirkaneessa barnooti kun. Dhugaa qabatama jireenya ilma namaa keessatti dhugaa wangeelaatiin yaadi kun akkamitti akka inni mirkanaa'u gadi fageenyaan waliin laalla. Hojiin nuti hojjennu akka sanyiiti. Midhaan ammoo bu'aa hojii kennaati. Hojiin nuti guyyaa guyyaan hojjennu akka sanyii midhaanii facaafama. Guyyaa guyyaan mataa kennaa fi namoota irratti wanni nuti goonu akka sanyii facaafama. Midhaan isaa ammoo boru haamachuun dirqama kenna. Hin biqila waan ta'eef wanni nuti goonu yookiin wanni nuti hojjennu kamiyyuu hin badu. Akka nama sanyii facaasu oorruu yookiin fichaa kenna irratti nuuf facaafama. Guyyaan kaleessaa, guyyaan har'aatii fi guyyaan boruu tokko miti. Kaleessi haala to'annaa kennaan ala ta'een bara baraaf dabaree jira. Guyyaan boruu ammoo nuuf hin kennamne karaa jira. Akka waan harka keenya keessaa qabnu tokkotti kan nuti ilaallannu guyyaa har'aati. Guyyaan Waaqni nuu kenne guyyaa har'aa qofa. Kaleessaaf boru to'achuu ka danda'u Waaqa qofa. Nuti guyyaa kaleessaa illee ta'e guyyaa har'aa to'achuu hin dandeenyu. Itti gaafatami guyyaa kaleessaa yookaan itti gaafatamni yeroo darbee nuun kennamne harka Waaqaa jira. Waaqi guyyaa kaleessaa ilma namaatiif hin kennine. Waaqi guyyaa boruullee ilma namaatiif hin kennine. Guyyaa Waaqi ilma namaatiif kenne guyyaa har'aati. Aangoo guyyaa kaleessaatiif guyyaa boruu to'achuuf bulchuu ka qabu Waaqa qofa. Nami tokko akkas jedhe yaada isa kanaan wal fakkaatu. John Lawrence jedhaman yaada kana fakkaatu akkas jedhee lafa kaa'a. Maallaqi lafarra jiru hundisaa kaleessa deebisuu hin danda'u. Waan goone tokko adoo hin godhin dura akka inni turetti deebisuu hin dandeenyu. Jecha dubbanne riguu hin dandeenyu. Kaleessi dabaree jiraayedha. Guyyaan biraa kan nuti itti dhiphachuu hin malle rakkinna ba'aa abdii guddaa fi gocha bu'aan qabne waliin ka dhufu
boruu jedha. Boru to'annaa kennaan alaa jedhan. Aduun boruu kabaatu ifa isii calaqqisiisa yookaan duumensaan gollamteeti. Haa ta'u malee hinuma baati jedha. Haga aduun isii baatutti boritti abdachuu hin dandeenyu, hin bariine waan ta'eef. Kanaaf guyyaa tokko qofa nu hafa, innillee guyyaa har'aati. Nani kamiyyuu gargaarsa waaqaatiin lola guyyaa tokko qofa loluu danda'a. Aniif ati wanni nuti karoorfanne hundi adoonuuf hin mirkanaa'in yookiin adoonuuf hin milkaa'in kaafuuf ba'aa guyyoota lama bara baraaf kaa'amanii jechuun kaleessaa fi boruu itti dabalannee yoo argamnuudha. Wanni namoota maraachuu waan guyyaa har'aatti isaan mudatu miti. Waan kaleessa ta'e yaadaa gaabbuu yookaan dhiphatanii cinqamuu fi waan guyyaan boruu fidu sodaachuudha. Kanaaf haa deemnu. Haa ta'u malee yeroo tokkotti guyyaa tokko qofa haa ta'u jedhan. Akka yaada kana guyyooti lama nurraa fagoo jiran. Guyyaan tokko ammoo amman waliin jira. Guyyaan sun guyyaa har'aati. Guyyaan amman waliin jiru guyyaa har'aati. Waan kaleessaa riguu hin dandeenyu. Kaboruullee as fiduu hin dandeenyu. Tarkaanfii guyyaa har'aa qofa tarkaanfachuu dandeenya. Guyyaan har'aa guyyoota lamaaniifuu jechuun kaleessaa fi boruuf furmaata jedhee yaada. Kanaaf jireenya keenya keessatti waan kaleessaa herregaa gaabbuu fi waan boruu sodaannee dhiphachuun guyyaa har'aa isa nuu kenname sa'atii oriijinaalii itti fayyadamuu dandeenyu ka amma harka keenya keessa jirtutti akka nuti hin fayyadamne nu godha. Hidhaa guyyoota lamaanii kana gadhiisuu qabna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee akkas jedhee dubbate. Wangeela Maatoos boqonnaa 6 irratti isin waa'ee guyyaa boru yookiin marroo guyyaa boru hin yaadina. Guyyaan boru yaaddoo ifi geettu tamataa ifi qabaa jedha. Herrega guyyaa boruu nuti har'arra dhaabbannee kuffisuu barbaanna. Hin danda'amu inni. Waa'ee guyyaa kaleessaatiif waa'ee guyyaa boruu ka ganaa harka keenya keessa hin jirre ka to'achuu hin dandeenye dhiphachuu akka hin qabne jalqabarratti yaada kana hafuura waaqaatiin isiniif dhiyeessa. Galanni waaqa jiraataaf haa ta'u. Jireenya keenya waaqa harkaa qabu abbaa uumama hundumaa sooressaa ol gubbaaf lafaa yookiin gaggeessaa uumamaa galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Inni waaqa dhugaati galanni isaaf haa ta'u. Inni hin sobu hin sobamu inni mootii haqaati. Guyyaa kaleessaa ka harkaa qabu boruu teenna ka harkaa qabu hegeree teenna ka beeku guyyaa har'aatti maan godhu akka nuti dandeenyu ka beekuuf humna kanuu kennu isa. Kanaafuu abdiin teenna isaa maqaa isaa bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Itti aansine seerota sanyii fi midhaanii ilaalla. Seerota sanyii fi midhaanii akkas jechuun seera facaasuu fi haamuu jechuudha. Seera facaasuu fi haamuu eentu baase gaaffiin jedhu keessa uumamuu danda'a. Inni kun dhugaa qabatamaa kitaaba wayyichi yookaan kitaaba qulqulluun nu barsiisu waan ta'eef dhugaa kitaaba qulqulluu tanarra dhaabannee waliin ilaalla. Seeroti kun seerota hin jijjiiramne seerota uumamaati. Seerota asii gadi nuti ilaallu seerota 5 dabtara yaadannoo kiyyaarraa qaba. Isaan kana maqaa dha'uu jalqaba tokko tokkoon. Seera uumamaa foora 8 lakkoofsa 22 irraa akkas jedha. Seera dadaa foora 8 lakkoofsa 22. Haga bara lafti tun jiraattutti midhaan facaasuu fi haamuun qabbannii fi ho'i bonaa fi ganni guyyaa fi halkan ittuma fufan malee hin dhaabbatanuu jedha. Haga bara lafti tun jirtu hundatti sanyii facaasuuf haamuun hin dhaabatu. Qabbanniif ho'i hin dhaabatu, bonaaf ganni hin dhaabatu, guyyaaf halkan ittuma fufaniidha. Isa kana waaqatti kalaqe yookaan waaqatti uume. Haalli uumamaa akkas akka ta'u, sochii uumamaa akkas akka ta'u, bifa kana qabaatee akka inni deemu ka godhe waaqa. Maqaa isaa bara baraan ka eebbifame haa ta'u. Hin jijjiiraman yookiin sanyii facaasuuf haamuun bakka wal jijjiiran malee hin dhaabbatanuu nuun jedha kitaaba qulqulluun. Waaqi guyyoota 6 hojii uumamaa hojjetetti uumama hunda akka gosa isaaniitti akka isaan biqilan sanyiif keessaa qaban adduma addaan lafarratti akka isaan facaafamanuu fi akka isaan horan yookaan akka isaan baay'atan akka isaan midhaan buusan akka isaan ija naqatan jechuudha godheedha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 11-12 irratti. Seerri kun seera uumamaati. Seerota hin jijjiiramne. Adeemsi kun seera waaqi diriirse. Adeemsa facaasuuf haamuuti. Seerri kun seera ijjumaa hin jijjiiramne. Sanyiin adda facaafamti midhaanis immoo boru haamama. Facaasuuf haamuu kana ilaalchisee seerota hangafoota ta'an 5 asii gaditti ilaalla. Tokkoffaa sanyii facaafamte jijjiiruun hin danda'amu. Seerri facaasuuf haamuu inni jalqabaa sanyii facaafamte jijjiiruun hin danda'amu.
Yeroo durii namicha sababa rakkinnaatiif kadhatee bulu tokko jira jedhama. Olloota keessa deemee nami waan tokko yoo isaaf kennu waaqi sii kennu jedhee eebbisuu dhiisee hantuun ifumaaf dansaalli ifumaaf jedhee biraa deema. Waaqi si eebbisu jedhee nama eebbisuun beeku. Jechi inni beeku hantuun ifumaaf dansaalli ifumaaf isa jedhu qofa ture. Ollaan hundi yookaan ollaa hunda keessatti namichi kun jecha kanaan beekama. Ijoolleen karaa irratti yoo isa argan abbaan hamtuu ifumaaf dansaalli ifumaaf jedhanii isa waaman. Maqaa isaa ta'eera, ittiin waamama isaa ta'eera jechi kun. Guyyaa tokko dubartii qabeenya qabdu takka kunoo namichi hamtuu ifumaaf dansaalli ifumaaf jedhu kun yaada dhuffatee anaan hamtuu jechuu isaati eegi isaa godhaa jettee garaa fiitti yaadda. Inni balbala seera dhunnaan gaaf tokko balbala mana isii dura dhufee yoo inni kadhatu hambaa buddeenaa fuutee unata yookaan ittoo keessatti summii naqxee kenniteef. Namichi buddeena nama dureessaa waan ta'eef kophaatti haa qabamuu jedhee kabiraarraa adda baasee qofi qabate. Erga irraa fudhateen duuba hantuu ifumaaf dansaalli ifumaaf jedhee akkuma baratame biraa deeme. Dubartittiin garaa ifii keessatti kun jecha kee dhumaa sii ta'a sii godheera jetteen gara manaa ol deebite. Karaa irratti ijoolleen dubartittii sanii mana barumsaatti deebi'aa namichaan abbaa beelonnee jirraatee waan nyaataa nuu kenni jedhanii gaafatan. Namichi deebisee tole ko'a nyaataatti teessan naa kennite kophaa qabadheera kunoo nyaadhaa jedhee kennaaf. Ijoolleen hundi nyaata summii qabu san nyaatanii dhumatan. Namichi sun qabamee dhimmichi sun yoo qorqoramu abbaan sababaa haadha ijoollee ta'e argame. Uummata walitti qabamee jiru hunda dura dhaabbattee akkas jette ijoollee tiyya summii nyaachisee fixee anumatti ifii kiyyaa deebi'ee if nyaadhe. Namicha dhiisaa yeroo hundumaa hantuu ifumaaf dansaalli ifumaaf jedha akkuma dubbatu inni dansaa angaruu hantuu jettee dubbattee jedhama. Nami jabinaaf beekumsa kamiyyuu yoo qabaate sanyii jijjiiruu hin danda'u. Wanni nuti har'a goonu kamiyyuu hantuu fi dansaan hinuma biqilti. Takkaa erga hojjannee facaanneerra jechuudha. Sanyiin sun garuu yoo guddattu midhaan ifii deebittee kenniti. Waan nama ajaa'ibu. Kutaan jalqabaa nu dubbifanne Galaatiyaa boqonnaa 6 nami waanuma facaafate haamataa jedha. Nami tokko boqqolloo facaasee boqqolloo san kadhatee yookaan daadimatee gara bunaatti jijjiiruu hin danda'u. Nami tokko boru wanni inni haamachuu barbaadu buna yoo ta'e jalqaba sanyii inni facaafachuu qabu buna ta'uu qaba. Sanyii irratti of eeggachuu qaba. Erga boqqolloo facaasee buna haamachuu hin danda'u boqqolloo deebisee isaa kenna lafti sun. Gabaabumatti wanni nuti mataa kennaaf nama biraa akkasuma biyya irratti goonu kamiyyuu akka sanyiiti. Erga facaafameen duuba qajeelfamee fi humni nuti ittiin jijjiiruu fi balleessuu dandeenyu hin jiru. Araara galtee daadimachuu dandeetta. Waa hojjatte garuu riguu hin dandeettu. Jecha dubbatte balleessuu hin dandeettu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf wanni guddaan nurraa eegamu sanyii facaafamtu filachuudha. Yaa nama ergaa tana dhagaa jirtu. Sanyii irratti of eeggachuu qabda. Sanyii hantuu akka nuti hin facaanne Waaqayyo nu akeekkachiisa. Nami sanyii hantuu facaasu akka fedha fooniitti nami facaasu yaada mataa irraa ka'ee nami facaasu inni sun du'a haamata jedhamee barreeffameera. Yennaa sadarkaa biyyaatti ka facaasu ta'e biyya du'a haamachiisuu danda'a. Sadarkaa maatiitti ka facaasu yoo ta'e maatii du'a haamachiisuu danda'a. Sanyiin dabaa midhaan qajeelinaa buusuu gonkumaa hin dandeettu. Waa hojjannu irratti of eeggachuu qabna. Qotee bulaan beekaan sanyii filatee facaafata. Nutillee akkasuma waan dansaa boru baay'atee midhaan eebbaa irraa nyaannu har'a filachuu malle. Qabxiin lammaffaa sanyiin dabartee hin deebitu jedha. Sanyiin dabarte hin deebitu. Waggoota dabaran, ji'oota darban, torbaan dabare, guyyaa kaleessaa dabalatee wanni nuti goone kamiyyuu amma waan darbeef waan hafe. Sanyiin kaleessaa kees turte lattee guddattee yookiin haamantee dabartee jirti ta'a. Yeroon darbee yaadannoo nu keessa kee qaba. Yaadannoon sun kamiyyuu haa ta'u amma dabareera ijjumaa hin deebi'u. Dhimmi guddaan waan darbee irraanfachuu fi waan fuulduraatti hiixachuudha. Ergaa Filiiphisius boqonnaa 3:13-14 irratti waan durii hin irraanfadha akka Phaawulos jedhe waan darbe irraanfachuun baay'ee murteessaadha. Sanyii guyyaa kaleessaa as deebisuu waan hin dandeenyeef.
waaqi nama kamiyyuu aduu addan baasin waan barbaachisu maraa kennaaf sanyii facaasu garuu abbichuma filata kitaaba wayyichi gooftaan inni aduu ifii warra hamaa fi dansaafillee hin baasa rooba ifiillee warra balchootaaf jallootaafillee hin roobsisaa jedha Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 45 irratti waan nu facaanne kan waamachiisu isa kana jedhee yaada dhugaan jirtu sababillee waaqi nama hamaa nama gaarii jedhee addan baasu roobi waaqaa hamaa dansaaf rooba aduu waaqaa hamaaf dansaaf baati jallootaaf balchootaafillee yookiin qulqullootaafillee waaqayyo aduu isaan baasaa rooba isaan roobsisa akkas jedha barreessaan ergaa warra Ibroota barreessaan kun biyyeen yeroo baay'ee isii irratti buudhugdee abbaa biqiltuu irra dhaabeef bu'aa buuchuu waaqa irraa eebba argatteera qoreef qumuduu yoo biqilchite garuu gatiin qaddu yennaa gabaabduu keessatti abaaramti dhumarratti ibiddaan gubatteera asitti namoota gosa lama arganna isaan lachuu lafarra facaasan aduuf rooba waa isaaniif malu hundumaa waaqarraa argatan garaagarummaa isaanii garuu sanyii isaan facaasanuun adda ba'a carraa gosa tokkotti fayyadamanii tokko sanyii dansaa facaasee yoo eebbifamu tokko ammoo qoree facaasee bu'aa ibiddaan gubamu galfata waaqayyo kanarraa nu gargaaru sanyiin nuti facaasnu gosa kamiyyuu haa ta'u filannoon kennuma sanyiin nuti har'a facaasuu malle guyyaa har'aa keessa jirti kan kaleessaa yeroo isii waliin dabartee jirti galanni waaqa jiraataaf haa ta'u qabxii gosa lamaa laalle qabxiin jalqabaa sanyiin facaafamte gonkumaa jijjiiramuu akka hin dandeenye qabxiin lammaffaan sanyiin dabarte deebi'uu akka hin dandeenye qabxiilee sadii nu hafanii asii gaditti qabxii sadii hafan kana kutaa itti aanu keessatti waliin laalla barnoota kana haga dhumaatti irra deebi'ee yeroo inni kennamu hundumatti tasgabbii fi obsaaf jaalala waaqayyootiin akkasii hirmaattanuuf dhageettanu ergaan tun akkasii isin biraan baatu kabajaaf ulfinna maqaa gooftaa keenyaatti isin affeera nageenyi waaqayyoo isinii baay'atu yeroo itti aanu erguma tanaan mata duruma kanaan qabxii hafan qabanne itti fufna waaqi jiraataan abbaan bara baraa isin eebbisu